Yooyyaa harka fuudhee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Ashamaa akkam jirtu sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa ilaalchisee gabaasa dhaabbata mirga namoomaaf falmu Amnesty International irraa nu ga'e akka taanutan dhiyeessa. Amnesty International humnooti mootummaa Itoophiyaa lammiilee nagaa ajjeesuu fi mirgoota namoomaa sarbuu ragaa qabatamaan qabaa jedha. Gabaasa haaraa jechuun jimaata baaseen Amnesty International qorannoo waggaa tokko Oromiyaa lixaa fi Gujii lixaatti akkasumas godinaalee bahaa fi giddugaleessa Gondar raayyaa ittisa biyyaatiin poolisii addaatiin fi qondaaltota naannichaa waliin ta'uun dhiibbaa raawwataniin waggaa tokko keessatti namooti 39 ol Gujii keessatti ajjeefamuun naannoo Amaaraatti immoo namoonni 130 ol dhumuu beeksiseetii jira. Yeroo gabaasa itti dhiyeesse kanatti namoota dhuunfaa 80 ol ta'an Finfinneetti, Gondaritti, Ayimbaatti Walqaayitii fi hawaasa waliin wal arguusaa kan ibsu Amnestiin bu'aa qorannoo irratti yaada akka kennaniif ministeera nagaa, ministeera raayyaa ittisa biyyaa, Koomishinii Poolisii Federaalaa, bulchiinsaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenyaa fi nageenyaa Oromiyaa, Koomishinii Poolisii Oromiyaa fi biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa akka naannoo Amaaraa akkasumas Koomishinii Poolisii naannoo Amaaraa gaafachuusaa ibsee jira. Guyyoo Waariyoo gabaasa Amnesty International kanaa fi Human Rights Watch baasee waliin wal bira qabuun gabaasa qindeessee jira. Humnoonni mootummaa Itoophiyaa lammiilee nagaa ajjeesuuf mirga namooma sarbuu ragaa qabatama qabaa jedha dhaabbati mirga ilmaan namaatiif falmu Amnesty International. Riifoormii qabiinsi mirga namooma filannoo waliigal biyyaalessaa boora'uu nageenyaaf deebii loltuu mootummaa ejjeecha admaleetii fi dhaansi daba cubbuu maayikalaawii qiliinxoo qaallitti dabalatee qabiinsi mirga namooma gad fageenyaan ka qoratu Human Rights Watch waggoo 28 darbaniif dab mootummaan Itoophiyaa uummata nagaa keessumatti Oromoo irra godhaa bif qorannootiin barreeffam fuul 70 caalaaf kaa'u mootummaa jijjiirama Abiy Ahmad ta'a. Mootummaan bulchi labsii yeroo muddamata COVID-19 ittisuuf baate jala dhokachuun mirga gaazixeessitoota, namoota siyaasaa, quuqamtoota mirga namoomaatiif rogeeyyii miidiyaa hawaasa mata heequu jirka jedha dhaabbati teessoo fi Niiwoork godhachuun biyyolla keenya irra waa'ee dhimmi Itoophiyaa ilaallatu hordofuun namooti miidiyaa hawaasummaa irra waan barreessaniif yookaan waan rakkoo uummata isaanii dhageeffachuuf socho'an qofaaf mirgi isaanii sarbamee mandhaa darbatamuun akka maduwanii jedhe. Yeroo tokko qofa osoo hin taane yeroo sadii oliif mootummaa Dr. Abiy Ahmad himatu Human Rights Watch akkaataa seera mirga namooma idil addunyaa fayyaa hawaasaaf jecha mirgi yaaduu fi bilisaan ibsachuu hambisuu yoo danda'amellee mirga kan sarbuun garuu hin danda'am jechuun gabaasisa kaji lamaan dur mootummaa bulchirra baas keessatti akeekachiise. Ulee aadaa hin qabne hidhamu namootaatiif ijjeecha suukaneessa Itoophiyaa keessatti ta'uu jiraan waan mufata fakkaatan dhaabbileen mirga namooma hedduun Itoophiyaa fuuldeeffachuun mootummaa dhiiqqeerrootiin barcuma qoora kaag filame ganna sadii akka jaba balaaleffachuu jira. Human Rights Watch, Amnesty International fi Committee for Protection of Journalists warri jedhan kun sadeen gocha qaamoleen nageenya mootummaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa godhuu jiran balaaleffachuun mormuu jira. Dhaabbilee mirga ilmaan namaatiif falman kan keessa tokko kataa Amnesty International gabaasa hardhi jechuun jimaata baasa Oromiyaa lixaatiif Gujii lixaa akkasumas godinaalee baaf jiddugaleessa Gondar irratti xiyyeeffachuun balbaloomse. Waggaa tokko qof keessa raayyaan ittis biyyaa poolisii addaatiif qondaaltota naannichaa waliin ta'uun ilmaan nama gatee jechuun mata duree gabaasicha kan mirga kabachiisuu dhabuun miidhaa mirga namooma naannoo Oromiyaatiif Amaaraa keessa raawwataman jedhu dhaabbati asxaa keelloo kun Amnesty International mootummaan Abiy Ahmad ajjeecha seeraan ala hidhaansi jimlaa seeraan ala namoota buqqaan taasisuuf miidhaa qabeenya irraan ga'uu jira riifate dhaabuu qaba jechuun waamichi dhiyeesse. Sodaa kan irra kaka'e naannolee akka Oromiyaatti Amaara uumatoota kibbaa Harariif Dirree Dawaa wal dhabdeen akka uumamtuuf sabab ta'ee jira jedhan jaalaqabbaar 2019 mootummaan Itoophiyaa garee nageenya lixaaf Gujii irratti hojjetu hundeessee ture jedhe. Gareen kunis kaayoo sochii milishaa gandaa poolisii adda Oromiyaatiif poolisii idilee akkasumas raayyaa ittis biyyaatiin deeggaramuun waraan bilisummaa Oromoo yookaan WBO bosona jiru godinaalee lamaanitti argamu hordofuu akka qabibsi baasuus dubbiin tun shirribiin bakka buufamuun bara 2019 qof keessa godin Gujii baana Gooroo Doolaatiif godin Gujii lixaana duddaawwan namoota 39 ajjeefamu birga'ee jeen. Warri ajjeefaman kan keessa 29 kan ta'an Gooroo Doolaa raayyaa ittis biyyaatiif poolisii Oromiyaatiin yoo ajjeefamanii. Namooti 16 immoo dugdi daawwaatti manna tokko malee jimlaan ajjeefamu raga qabatama qab jechuun mootummaa Dr. Abiy Ahmad addunyaatti himaa. Ji'oon kololeessa kee Gooroo Doolaa Gandiraroo dhaddachi mi'eessa Abdullaahi Guluu Alakeetiif qaanqee utara shuree firooti isaanii kaawoo
deeggartuu jedhuun isaa waabiin ijoollee tan baasuuf dhumnaan dhukaas irra banan ijjeessan ka jedhe gabaasi dhaabbati mirga namooma kun Gujii keessatti ilmaan nama dabaan ijjeefamuun awwaalallee dhowwataman jechuun jiraattota naannoo waabeffachuun gabaasisa keessatti qammaleellee naannoo Amaara magaal Gondar gam kaabaatiif bakka hawaasni qimaanti jiraatan miidhaan gandoota akka Arbaabbaa Walqaayiif saayinaan raawwatame duuka jedhe dhaabbati kun haleella hawaasa kanaanis waluma gala yoo xiqqaate namooti 130 ajjeefamu dubbata. Ajjeecha namoota nagaa kan naannoo Oromiyaatiif Amaara keessa bulchiinsa mootummaa Dr. Abiy Ahmad ta'e qaamolee nageenya bal'ise haqeeqa Amnesty International gabaas kanaan waajjira muummichi ministeera raayyaa ittisa biyyaa ministeera nageenya koomishinii poolisii akkasumas abbaan waliigal federaalaatiif wanni kun akka fal argatu waamichi dhiyeessu gabaasisa keessa baate. Yeroo gabaas kan barreessutti namoota dhuunfaa 80 ol ta'an Finfinnee Gondar Aywaamba Walqaayitiif hawaasa dhaqee dubbisa jedha Amnesty International bu'aa qorannoo isaanii kanarra yaada kennaniif ministeera nagaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa koomishinii poolisii federaalaa biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa koomishinii poolisii Oromiyaatiif biiroo bulchiinsaaf nageenya Amaaraa akkasumas koomishinii poolisii naannoo Amaaraa gaafachuu gabaasisa hadha kan keessatti dubbate. Kan daawwattoota keenya gabaasa adda Amnesty International humnooti mootummaa Itoophiyaa lammiilee nagaa ajjeesuu fi mirgoota namoomaa sarbuu ragaa qabatamaa qaba jechuun kan baase ture. Sa'aatii oduutii walitti deebina waan daawwattaniif galatooma.